Addi bilisa baasa uummata Tigraay TPLF waggoota 30 dura qabsoo hidhannoon erga aangootti dhufee booda dhaabbilee waayila isaa isa waliin aarsaa kafalaa turanillee ganuun seenaa badaa hojjetee turuun isaa yaadannoo yeroo dhiyooti. Kanaaf ammoo gochaan gantummaa adda bilisummaa Oromoo ABO irratti bara 1984 raawwate ragaa yoo ta'u sababa kanaan ilmaan Oromoo hedduu godaananiiru lubbuus dhabaniiru. Gochaan kun ammoo hammi isaa walaa caalu malee sabaa fi sablammii biyyattii hundarratti raawwateera. ABO'n yaadi gojjiniin tanaan dura dargii injifate eega injifatee booda koottaadhee mooraa tokkotti walitti qabee rasaasan ijoollee Oromoo daddargoo Oromoo akkamitti raafata. Uummata Oromoo irratti kaleessallee TPLF raawwataa turte waggaa 27 qayeef qabeenya keenya qara buqqiftee uummata keenya doomsitee goota keenya beekaa keenya hayyuu keenya mara hidhaa turte har'as aangoon itti mi'aayeeti isaan biyya tanatti deebi'uuf biyya tana ammallee dhaltiidha elmachuuf ummata keenya miidhanii Oromoo miidhaniitti ABO shareetiin walii galanii. Dhaabichi dhaaba fedhii gartuu irraa garta'uun sadarkaa maatii muraasaatti gadi xiqqaachuu irraan kan ka'e dantaa uummata miiliyoonota 100 olii dagachuun ajandaa namoota dhuunfaa tarkaanfachiisuun biyya aarsaa hedduu kafalchiiseera. TPLF guddina waliigalaa biyyaa mirkaneessuun hafee uummata Tigraay kaleessaa fi har'a maqaa isaan kakachaa wareegama hin malle kafalchiisaa jiruufillee wabii guddinaa ta'uu caalaa diina ta'ee ammallee biyya diiguuf socho'aa jira. Dhaabni namoota ofittoo ta'an muraasaan ijaarame kun erga bara 2010 aangoo gadhiisee boodas jijjiirama uummanni biyyattii wareegama qaaliin fide gufachiisuuf qabsoo hadhaawaa naannolee biyyattii hundaa haga magaalaa Finfinneetti taasiseera ammas taasisaa jira. Gaaga'amni lubbuu fi buqqaatiin lammiilee miiliyoonotaan lakkaawamanii fiixee baha biyyattii Somaalee haga dhiya biyyattii naannoo Beenishaangul Gumuz Kibbaan Gujii fi Geedi'oo haga kaaba biyyattii Walqaayitii fi Xagadeetti raawwate hammeenya wayyaaneen sabaa fi sablammii biyyattii irratti gara jabeenyaan raawwatte keessaa kan yeroo dhiyoo fi muraasa. Anaan dura uummata Oromoo miidhanii uummata Oromoo hidhaatti naqanii uummata Oromoo harkaaf miila caccabsanii gara qeetti deebisanii akka hojjetee nyaanneef illee wantoota garaagaraa irratti uumanii juuntaan waggaa baay'eedhaaf nu jeeqaa turanii waggaa baay'eedhaa fi jireenya garaa Oromoo irratti Oromoos ta'e Oromiyaa irrattis raawwachaa turan. Keessumaa uummata Oromoo keessumaa mana hidhaadhaan dararuudhaan garafuudhaan kolaasuudhaan yeroo isaanitti kana gochaa turan waan goonu dhabni malee keessi keenya gubataa ture. TPLF faayidaa dhuunfaaf gartuu muraasa galmaan ga'uuf jecha badii qabeenya qaalii biyyattii irratti raawwatteen doonii biyyattii gurgurachuu irraa haga maallaqa haaromsa guddichaa dantaa dhuunfaaf oolfachuutti waan fafaa danuu raawwateera. Har'as akkuma kaleessaa aangoo osoo hin fedhin qabsoo sabaa fi sablammiin irraa kaafametti deebi'uuf jecha halkanii guyyaa carraaqaa kan jiru yoo ta'u bu'uuraalee misoomaa yeroo dheeraa fi bajata hedduun hojjetaman barbadeessuutti fufeera. Kanaaf ammoo gabaasni ministeerri barnootaa kaleessa manneen barnootaa biyyattii 7,000 ol dhaabichaan faayidaan ala ta'uu isaanii baase ragaadha. Dhaabichi qabsoo sirna badaa kaleessa ittiin uummata dararaa ture deebisuuf taasisuun kaaba baha biyyattiin waraana gaggeessaa jiruun lammiilee hedduu rakkoof saaxileera. Waraana mootummaan birmadummaa biyyaa itti fufsiisuuf TPLF waliin taasisaa jiru kun qaamolee ergamtoota murnichaa ta'aniin waraanichi kan naannoo tokkoo fi lamaa qofa akka ta'etti yeroo odeeffamu dhagahama. Ta'us garuu yeroo ammaa sabaa fi sablammiin biyyattii hundi olola diinota biyyattii fi ergamtoota diinaaf osoo gurra hin kennin gama hundaan raayyaa ittisa biyyaa cina dhaabbachuun qabsoo taasisaa jira. Fuuldurattis taanaan xiqqaa haga guddaatti ergama dhaaba kaayyoon isaa badii ta'e kana fashaleessuuf humnaa fi qabeenya qabuun kan tumsu ta'uudha sabaa fi sablammiin biyyattii hundi guyyaarraa guyyaatti waadaa seenaa kan jirani. Amma garuu jechuudha wanta yeroo narraa barbaadu hanga dirree waraanaa hanga isaan barbadeessinutti hanga juuntaa kana biyya keenya keessaa barbadeessine Itoophiyaa tokkoomsinutti sabaaf sablammii tokko goone jaalala keenya kan duraanii deeffannutti hanga dirree waraanaa deemee qabsaa'uuf illee wanti na dhogu jiru jechuudha. የወያኔን ዓላማ ለማሳካት እየፈለጉ ካዮ ወያኔ ሚልኬሱፍ ወሬን ሆጀተን ኦሶ ኦፍ ኤገተኒ ኡመታ ከለቲ መራን ወሬን ወራኑፍ ቃን ኦሶ ኦፍ ኤገተኒ ኑቲ ኢትዮጵያኖታ ኡመታ ኬኛፍ ጀኔ ኦሶ ቁሰኔ ጋሪዳ ቢጠነቀቁ እኔም ነጋዴ ነኝ ብንጠነቀቅ mootummaa jijjiiramaa keenya faana mootummaa eegasi waggaa 3 keessatti jijjiirama guddaa fide kana dadhabsiisuu deemuuf jechuun isaanii eegasi uummata Oromoo harka muruuf akkuma baratan miila ciruuf wantoonni isaan deemaa jiran kanaaf waan ta'eef nuti aan akka jiraata tokkotti duulan ta'ee dhiiga kennuun ta'ee jara kana balaaleffachuuf jara kana lafarraa dhabamsiisuuf qophiidha jechuun barbaada.
Gareen shoror keessaa abuutu loltoota biyyattii sirna darbee diiguun isaa miidhaa guddaa qaqqabsiisu loltoonni duraanii himanii jiru. Itti gaafatamaan damee misoomaa fi deeggarsa loltoota Itoophiyaa duraanii ETV waliin turtii taasisaniin abuutu loltoota duraanii irratti hammeenya guddaa raawwateera jedhaniiru. Taaddasaa Tarrafaa. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay sirnoota darban keessaa loltummaadhaan Itoophiyaa tajaajilaa kan turan loltoota dargii bittinneeffamuun isaanii miidhaa garagaraatiif akka isaan saaxile loltoonni duraanii himaniiru. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay akkuma aangoo qabateen sadarkaa Afrikaatti beekamaa kan ta'e loltoota dargii bittinneessee jireenya hin taaneef nu saaxilee jedhu hojii gaggeessaan damee misoomaa fi dargii loltoota duraanii Kumaala Taammanaa Baatee kan dubbatan. ይህ ሰራዊት በቅብብሎሽ የመጣ ነው። ከህዝብ አብራክ የወጣ ለህዝብ የሚያገለግል ለሀገር የሚያገለግል ስለሆነ loltoonni durii bara baratti darbee kan dhufuudha. Ummata keessaa kan bahan turan ummata kanaaf tajaajilu mootummaan fedhe yoo dhufe loltuu tuquu hin qabu. Garuu bara dargii abuut loltoota bittinneessee jireenya gadadootiif saaxile. Addunyaa kanarratti mootummaan fedhe yoo jijjiiramellee loltoonni biyyattii jijjiiramuu hin qaban. Abuut gara biyya keessaa akkuma seeneen manifeestoon isaa irratti loltoota dargii balleessuudhaaf karoorfate. Sababni isaas loltoonni dargii Itoophiyaa sirriitti leellisuu ture. Waajjira keessattis akka hin qacaramne abuut seera baasee ture. Bara dargii loltoonni baasii guddaa fi leenjii guddaan itti ba'ee ijaarame qabeenya lammiilee fi biyyattii qisaasessuu akka ta'e dubbatanii jiru Kumaala Taammanaa Baatee. ደርግ ቦታውን ከያዘ በኋላ የመጀመሪያው ተግባሩ ይሄንን ሰራዊት ማጠናከር በሰው ኃይል በመሳሪያ በሁሉም ነገር dargiin akkuma mootummaan Haayile Sillaasee kufeen loltoota Haayile Sillaasee meeshaadhaan humna namaatiin cimsaa ture. Yeroo sanatti loltoota leenjisuudhaaf yoo xinnaate birrii biiliyeena tokko baasii ta'eera. Abuut loltoota leenjii addaa qaban kana kan bittinneesse dinagdee biyyattii barbadeesse abuut loltoota dargii bittinneessuun isaa Itoophiyaa bittinneessuu isaati. Osoo diinni dhufe Itoophiyaa dabarsee akka kennetti ilaalama. Sababni isaatis hooggantoonni abuut yeroo biyya geggeessaa turanitti guyyaa tokkollee Itoophiyaa jedhanii hin beekan. Ummata keenya jedhu malee kana jechuun biyyaaf jaalala hin qaban jechuudha. Uummanni biyyattis ta'e mootummaan duula biyyaalessaa biyya kabachiisuu milkeessuudhaaf hundumtuu waliin cimsee tumsuu akka qabu waamicha dabarsaniiru. Hojii gaggeessaan damee misoomaa fi deeggarsa loltoota duraanii Kumaala Taammanaa Baatee. የኢትዮጵያ ህዝብ ኦልሬዲ ትብብሩን በሚገባ እንደ ድሮ እንደ ሶማሊያው ጦርነት ጀምሮታል። Uummanni Itoophiyaa tumsa isaa akkuma duriitti akkuma lola Somaalee tokko ta'uu qaba. Ammas taanaan tokkummaadhaan fiixa baasuu qabna. Hojiin garee kanaa uummata Tigraay kan bakka bu'uu miti. Uummanni Tigraayis ta'ee uummanni Itoophiyaa garee kanaan dhaabbadhu jechuu qabaata. Loltoonni Itoophiyaa duraanii duula seera kabachiisuu kaaba biyyattiitti gaggeeffamu irratti hirmaachuuf leenjii fudhatanii gara adda waraanaatti makamuun isaanii kan yaadatamudha.